አለፈ የደበዘዘው ደምቆ ተጻፈ ተስፋለንና خبزكم متشوتي ناي رحمن قالوا يزيره ويلو مزيو فرجا حليف كله تذكر ولا ولوثنا ونا يا الله قالوا ما يلفى والفو فرجا صدر يعدلو ፊታችን ፈካ ሐዘንን ገፎ ደምቆ ታተመ ወንድማዊነት ከሁሉ ገዝፎ akkasuma keessattuu boqonnaan jaha waa'ee sooshaal miidiyaa fi akkasuma boqonnaan jaha mata dureen isaa fakkeenyaaf yoo qobaroon taate dinqisiifannarraa fayyadamuudha jaha namni tokko waan dinqisiifatu irraa fayyadamu malee wanni ati dinqisiifattu nuti yookaan namni ati dinqisiifattu. Assalamu alaikum yaa ummata keenya salaamtaa deebisa keessummoota keenya eebba kitaabaatiif dhufnee asitti teenya kaa wal dorgoma abbootiin qabeenya baga irra geessan baga waliin geenye eebba kitaabaatis kunoo irra geenye bitaatii dubbisa akka lafan keenye birraa kiyya qashtii nama ajaa'ibaa kitaaba kee kanatti hangammachuun qabaa bu'aa ba'ii jiruu baay'ee keessa tartee baga bu'aa laffaatii ta'e ijaan nu agarte kitaaba barreessee narraa hin bitanne jettee mana galtee akka nun himanne kitaabni kun keeti hawaasni kun keeti kitaabninis keenya isuma bitachuuf nutu as tatteenya jabaadhu birraa koo ati nuuf fakkeenya arra wanni dhufneef eebba kitaabaatii laffa'ee barreesse itti dadhabeeti lafatti lakkifnu dadhabbii isaati binnee haa dubbifnu kitaaba isaati kitaaba dubbisuun sammuun qaroomanii je'eeti dubbate birraa jamaali kitaabni as jira bitadhuu dubbisii qaroomina keessan addunyaa mul'isi jabaa namaa yaa birraa kiyyaa kan dhalootaaf yaadu kan quuqamu biyyaaf gorsaa beekaaf wallaalaa abbaa ilaalcha gaarii fuuldura isaattis yaa rabbi nuuf gargaari si wallaalaa baanee erga rabbii keenya gorsi kan kee arraas addunyaaf fakkeenya osoo ati hin jirre bari yeroo tanatti wallaalaan dhamaane dukkana keessatti arrabni kee deemaa dubbiin tee aanani dhugumaan baanaa bar tana na amanii hedduu si hawwata gorsaaf jechoonni isaa jecha takkittiidhaan onnee qabbaneessa baga gammaddangaa firri ollaaf aalii keeysaafuu addatti hordoftoonni isaanii hedduudhaan gammadee an akka namatti kaayyoo tantee cimsi gara fuulduratti galatooma. Gaaraa birraan wal haa barru gurbaa yaanni gaaraa birraan wal haa barru ilma oromtichaa ilma baarentichaa hundeen oromtichaa qacalee biqilaa birraa magaaltichaa ol ka'a simadhaa fooricaa ililchaa yaadaaf yaadrimeesaa wal faana qindeessee hanga kee beekadhuun kitaaba barreessee baga nuuf dhalatte baga haati kan kee oromoof sideesse nagaa sin gaafachuun miiraan irraanfadhe keessatti gammachuun salaamtaa dagadde warra sitti argamtus qilleensaan argamtes warri oromiyaa irraas baga nagaan dhuftan nageenyi dhabamtes akka of madaalluuf birraa hedduu dadhabde jechoota kukkultee waan hedduu katabde buusaa baasaa yaadan tabbaaf laga labdee ciccitee ichimtee waan dhalootaaf tolu kunoo har'a nutti himte dhaloota dhama'ee karaatti agarsiisee tarsiimoo isaa tolchee kitaabaan barsiise
utuu kan akka kee nuuf baay'ateen hawwee yaa fakkii Abubakriif Mustafaa Harawwee utuu kan akka kee nuuf baay'ateen hawwee yaa fakkii Abubakriif Mustafaa Harawwee taa'ee yaada kuuseen si keessatti argee artiistota Oromoo kan warra Harargee artiistota Oromoo kan warra Harargee haftee abdii qophee obboleessa eebbisaa aamiin jedhi takka xiqqoon si eebbisaa haftee abdii qophee obboleessa eebbisaa aamiin jedhi takka xiqqoon si eebbisaa bargaagii bal'adhuu ji'a ta'ii mul'adhuu beekumsaan dagaagii qananii jiraadhu beekumsaan dagaagii qananii jiraadhu jaallatami yaabbee biyyatti urgaayi waan qalbiin kee yaadde hundaa bira gayi doofummaa dhalootaa qalama keen dhayi doofummaa dhalootaa qalama keen dhayi akkuma maqaa kee birraa ta'ii misi hinguin qalamni kee dabalii mirgisi akkuma maqaa kee birraa ta'ii misi hinguin qalamni kee dabalii mirgisi jaalalli walii lama kan biroo ni darba kee jaalalli hin dhumu akka biishee garba kee jaalalli hin dhumu akka biishee garba jaallatami birraa akka elemoo qilxuu akka alii birraaf akka waaqoo guutuu jaallatami birraa akka elemoo qilxuu akka alii birraaf akka waaqoo guutuu karaatirra baatee faanni kee haa tolu teessootirraa kaate diina kee haa lolu teessootirraa kaate diina kee haa lolu sanyiin kee baay'atu daraaree wal ga'ee daaraa bubbi'a taatu kan hamaa kee dha'e daaraa bubbi'a taatu kan hamaa kee dha'e eebba keenya har'aa waaqnuuf haa dhaga'u tole haa jedhu uumaan waan yaaddee wal ga'u tole haa jedhu uumaan waan yaaddee wal ga'u jedheen si eebbise mucaan lixa biiftuu bakkan irraan bise rabbi sittaa guutu bakkan irraan bise rabbi sittaa guutu galatooma walaloon haa gabaabbattu iyyuu malee yoo isheen mana rukutuu dhiiftee seera walaloo barreessuu kanan beeku nama barate miti yaadumaanini mana rukutuu dhiisee manuma keessa taa'ee barreesse galatoomaa ulfaadhaa baga gammaddee dabalii nu barreessi ammas. Assalamu alaikum yaa ummata keenya salaamtaa deebisa keessummoota keenya eebba kitaabaatiif dhufnee asitti teenya kaa wal dorgoma abbootiin qabeenya kaa wal dorgoma abbootiin qabeenya baga irra geessan baga waliin geenye eebba kitaabaatis kunoo irra geenye bitaatii dubbisa akka lafan keenye bitaatii dubbisa akka lafan keenye birraa kiyya qashtii nama ajaa'ibaa kitaaba kee kanatti hangammachuun qabaa bu'aa ba'ii jiruu baay'ee keessa dartee baga bu'aa laffaatii ta'e ijaan nu agarte kitaaba barreessee narraa hin bitanne jettee mana galtee akka nun himanne kitaabni kun keeti hawaasninis keenya hawaasni kun keeti kitaabninis keenya isuma bitachuuf nutu as tatteenya jabaadhu birraa koo ati nuuf fakkeenya jabaadhu birraa koo ati nuuf fakkeenya arra wanni dhufneef eebba kitaabaatii laffa'ee barreesse itti dadhabeeti lafatti lakkifnu dadhabbii isaati binnee haa dubbifnu kitaaba isaati binnee haa dubbifnu kitaaba isaati kitaaba dubbisuun sammuun qaroomanii je'eeti dubbate birraa jamaali kitaabni as jira bitadhuu dubbisii qaroomina keessan addunyaan mul'isi qaroomina keessan addunyaan mul'isi jabaa namaa yaa birraa kiyyaa kan dhalootaaf yaadu kan quuqamu biyyaa gorsaa beekaaf wallaalaa abbaa ilaalcha gaarii fuuldura isaattis yaa rabbi nuuf gargaari si wallaalaa baanee erga rabbii keenya gorsi kan kee arraas addunyaaf fakkeenya osoo atin jirre bar yeroo tanatti wallaalaan lamaane dukkana keessatti wallaalaan lamaane dukkana keessatti arrabni kee deemaa dubbiin tee aanani dhugumaan baanaa bar tana na amanii hedduu si hawwata gorsaaf jechoon isaa jecha takkittiidhaan onnee qabbaneessa jecha takkittiidhaan onnee qabbaneessa baga gammaddangaa firri ollaaf aalii keessaafuu addatti hordoftoonni isaanii hedduudhaan gammadee an akka namatti kaayyoo tantee cimsi gara fuulduratti kaayyoo tantee cimsi gara fuulduratti galatooma.